bakka miilarra kufeetiin qamisi cufa baasee dura afee annichoo bakka balleessi dhiifama naa godhe jeeni bakka na dhagoo didde bakka namii dhudemta ammas lamada namii dhudemta. Jireenya kiyyaatiifis farreefis hin galu siitoo adda nu baase giseetu bakka hedduu na dhaga. Nagee annichoo jiraachuun barbaade. Na dhiiseeti isi jaalateetti amma. Isi raanii isiin kun naannoo deebiteetti adda. Maamii faana bara kadda nu baase naafisi. Jireenya kiyya xaawwachuu barbaadanii farreen jireenya kiyya xaawwachuu barbaada bakka. Namni jaalatee nyilaa kennu baasii maamii fi mucaa Samiir jaan tokko jiru. Namoota takka takkaa jira kan hedduu seenaa jireenya keessa laa qofa. Naaf itti ol dhabne nagiyaan jiraadhu jireenya kee ammoo tanin siimu namni waan fedhe ta'e ni jiraata jireenya kee jiraadhu hin jedhu. Isirraa isa ammoo Suzaan irraa isa abdii muradheetiin jira. Kabajamtootaa fi hordoftoota keenya har'a farreen ni barbaada sababa hanichoota irra jechuudha. Hanichoonis akkuma beekamutti kalee sanaa arteeti na waliin adda baatee turte. Kuduraa walitti aarseetiin isii kophaa dubbisuu barbaade garuu isiin akkaan ani barbaadu naaf hin taane. Farreen garuu ganamaan dawwalee waan itti jirtu siina garaa jee naaf dawwalee ani waan na barbaaduuf hin beekne. Garuu farreen sababa diraamaa isaa irratti wal dhufne anillee dubbii kana keessa illee hin barbaanne ture. Sababaan diraamaa isaan waraabee fi iskiriptii sana hojjetalee fi anillee dubbii kana laaqame. Dubbii kanallee keessa hin barbaanne. Suzaan garuu akkuma beekamutti sababa diraamaatiin ayyama anichoo gaafattee itti dhufti. Anichoodhaan faraan hojii diraama dalaguu hin danda'atte dalaguu dandeessaati. Saayibtitti yaa jennaani ishee rakkoon qabu jedhanii wal ta'anii gara fiidiyoo seenan. Suuziin ayyama anichoo gaafatteeti farra hojii diraamaan hin dalagaatteen rakkoon qabu bakkaati. Saayibtitti yaa dalage jennaani bakka ayyama anichootiin gara farra dhuftee farra hojii diraamaa eegalan. Akkuma beekamutti diraamaa jaalalaa ture diraama sanarratti bakka. Jaalala achirratti agarsiisaa turan dhugaa gootee jechuudha. So kanaaf sababa sanitti anichoon Suuzii fi farreen illee adda baana fakkaata. Akkasuma fakkaata. Farreen gawallee Suuzii wajjin walitti naara arsee jechuun na barbaadu wayima anichoo wajjin na barbaadu Allahu alam wanni irraa beeku takka hin jiru. Garuu ganama naa dawwalee osoo anuu hirribaan ka'een nuura har'a siin barbaada. Dubbii fardiitiin si barbaada naannichaa ture. Dubbiin fardii sun immoo waan naan jiru kana waan irraa quba qabu beeku asumaan gaanganii dhufa asumaan dhaabbadhee eegaa dhufaa na tura. Farreen dhufu jira kan achi deemu sana sanatti fakkaata. Waan jiruuf waan dhiisuus mee walumaan laala. Haala kanaan jiru. Duraa. Farree. Saayiba baddee. Baddee. Nashaata. Qaanuma kuftee mi? Atis kaameraa qabattee ni taasa? Dirqama kaa. Akkuma maali? Waanuma waan beekan. Anaa kaameraa malee hin boojja. Amma gaafa kaan sii fi Suuzii fiidiyoo isin dalagsisee mi? Dubbii saniitiifuu amma kun hannaan na aarteeti bakka makaraa meeqa keessa jirti galee. Kaameraa cuftee waan hin mantana dhimmaan sitti haasoo fedhee jira. Rakkoon qabu farree. Yoo haasoo inni desna jaa. Ani fi qiyyaa fi nama nu beekta. Namni kun waan hin taane afaan isii baay'iseeti. Yaa isin nagee qabdanii maalirraa kaameraa qabdanii ani illee dhugaa ammaan tanaa. Ishee amma fakkeenyaaf. Diinaan qaba. Diinaan natti heddummaate saniif hin qabi kan deemti kaameraan qabadha jaa. Arrammoo kunichitti waan isitti fedhee fi kaameraa waliin qabanne akkasii dhufee ati immoo kaameraa qabattee eegdee jirta. Fakkeenyumaan si fudhadhe sababni atii fi Suuziin itti dhuftan sababa diraamaa ture mi? Jalqaba gaa. Egaa akkas ture miree kaa? Waliin jirraa barra atis keessuma jirta. Nin jira garuu ani jaalala akka isin eegalta wanni isin godhere. Nutis bar jaalee galuu keessa turre bar gaafas. Gaafas naafinichoo wajji jirraa bara. Naafinichoon baay'ee wal jaalala. Alaa kullee alaan kanin kaameraa qabaddeef kanaaf dhimmi barbaadeen maali? Ganama naa dawwaltarra. Dhimma maali dhimmi si barbaadeef maaltu jireetti kan waajjii wal qabata maaliif jalqaba irratti gaafa waan kana dubbiin kun sababa itti laaqama naafinichoollee sababa diraan immoo nuti waliin dareen sanis yuutuuba keetii irratti illee diraamaan dalagamee jira ni jira. Hordoftoota keetiif illee yuutuuba kana jala deema laala ji'a takka dura moo kana na fakkaatti yeroo jalqaba naafi Suzaan diraamaa bakka akka obboleetii waliin ture bakka jalqaba diraama daleeninni naafi Suzaan waliin dhufne jechuudha. Faamilii sillee gaafadhee haaramessi waliin hojjedhattee bakka dalagaadha siraa ነው ከዛ wanni uumame walumaa galatti bakka amma haala irra jirru tanaaf san jechuun barbaadu haalli nuti irra jirru amma haala jibbisaa fi fokkisaadha hamma gama Suzaan jechuudha amma gama Suzaan dhugaa feetaan nure rabbiin lubbuutii oolche malee ammaan dhugaa rabbii hoggaan karaa deemu akkana jechaatiin sodaachaa deemu jira ni beektaa baay'een maaliif na sodaachisa na doorsisaa jiran jechuudha ijoolleen isaaniitii fi eessumnis sababa eessumnis illeen amma finfinnee irratti himma Suzaan bachiisanii fuudhanii kutanii amma bitikirisaan dhaqee leengaddatti leengadda jechuudha qabee achitti bitikirisaan dhaqee achi fuudhee wal taanee na fura dunaa badinaan jette ani bikkaan itti baduunis hin qabu harka kan qabu annaa kanaafu
sababa rakkina adda addaatiin silaa yeroo sun fudhadhee illee hin badaanii. Boo bakka abbaluma siin irraa bakka amma sooyyuu irraa fi. Farree ana amma kan dhagaatti eesumni si hardi dee nama jabaadha. Si galee ammas namni tujjaarri kun akka fedhatu goyoon dabeeta. Ati cingiti laana keessas maaf naqe farree. Sababa diraamaati eegaltee michiyyoo miskiinaan akka godhuun qabdu ture. Ati machi booda bar quban qabdu quban qabdu. Awaan takka illee qabu kun jeegaa dalagaadhaan tanaaf yoo dalagaa bisiidha. Warraan tanaaf tafritiin si harkadde. Maaliif? Ani hojii si wal agartanii turtan harkeetiin ture. Saniifin si irraan fadhanii beektaa? Sababa viidiyoo si fenni chooroo isin harkattiin gama isaatii yoo dhaqee addichoo furmaata harkachuun oolu addichuu fi siyaame immoo walumaa galattu. Hannichoo jaalleetii jedhanii beektaa? Baay'een jaalladha. Yeroo sababa garaagaraatiin adda baanetti ture. Adda facaanetti ture. Ani kana dhibe sababa maaliitiin mucayyoon san hedduutu jaalatti. Akka isin irraa hubadhatti bakka hedduutu jaalatti nama bakka hedduutu jaalatu. If caalaatti jaalatti jee yaada. Garuu maalirraa kan kan suuzii eegaluu dandeessi faraan dhugaa dubbachuu. Dhugaa amma ilaali viidiyoo quban qabdu maaliif dalagaan bisiidhaan taateef amma viidiyoo gadhiifama jirtus quban qabdu. Akkaataa michoota suuzii sana mutti beektes quban qabdu. Suuziin dhugaa bitbichuudhaaf jaallatii irraa kan ka'e nama naaf jee summiidhu jedhu. Summiidhu jedhu. Suuziis jaalatte suuziin naachaa fi summiidhu jetta. Dhuide haa dhuidu haannu. Garuu san dura hanichoo jira. Ati sababa kamiini hannichoo tan akkasii jaalattu dhiistee gara suuzii deebuu dandeesse. Farree akka saayibaatti. Amma kun akka saayibaatti. Ati amma kana cufa takka takkattiin siimoo jee karaa dheeraan ni beektaa. Silaama viidiyoo gadi bamte an takka takkaan yeroo hunda kaameraa qabadeen deema. Viidiyoo takka takkaan gadhiisu jira. Silaama nool hin jiraatte ni agartaatu. Nool hin jirtu maaliif dalagaan isbisi yuutuubii viidiyoo yuutuuba amma takka takkattiin siimoon jee yeroon isin geessu yeroon isin geessu beektaa. Garuu si hubachiisuudhaaf waa xiqqoo raayinsiitu qaba. Hannichoon jalqaba irratti sababa Suuzaanii diraama daliineenneeti diraamaa jecha waliin dhufne Suuzaan. Hayyee hannichoo diraama daliinaa diraamaa kana keessa ni taani daliinaa diraamaa bifa diraamaatiin yuutuubii kana irratti jaalatee inni tana bareeddu tana dhugaa tana asirratti ol baasuudhaan jaalatee gaaftee tun faca'u jirti nu harkaa diigamaa jirti diinii nuti dimaachaa jira. Kanaafuu jaalateenya siiriyaasii dhugaa tana onlaayinaa kana gubbatti hin baasuun hin jennu hayyee naan jette. Kanaafuu bifa diraamaatiin hordoftoota keenya irraa dhabamurraa bifa diraamaatiin yuutuuba kana irratti argamu qabnaadha. Hayyee walii galee Suuzaan ni fide harmeesii kadhadhee bakka waliin dalagaa nu jette jechuudha. Suuzaan fidee diraamaa waliin eegalle jechuudha. Hannichoo diraamaa ni daleena bakka ani diraamaa kana dasna jiru sila laayifuma keenya kan dhugaa san mana tolaa an garuu is diraamaa keessan seenu seefi Suuzaan dalagaadha. Hannichoon hojjamte bakka dalagaa ani dalaguu jette jechuudha. Hayyama siitiin jechuudha kun turte. Hoggaa diraamaa daleena egaa diraamaa kana keessatti aktii akka jaalugaa fakkeessuudhaaf itti amma jiraame jira sanammaa walumaan taatu reemi san sunni dirqama inni agartee mi haa diraamaa waliin dalagaa turre jechuudha. Sababa sanatti akkamiin miicoo wajjin akkasii dalagaa akkamitti halkan amma keenyaaf diraamaan halkan isin waraabu halkan waraabu jira zaalama fa'aa irra dawwaltu bilbila yaalaa kan hin nyee diraamaa biraa jechuudha diraamaa isin daleessan malee. Sababa asitti diraamaa san cufa ammaan tana eegara bishaan akkas diraamaa san cufa gadi dhiisne jechuudha. Firaadisee diraamaa san cufa dileetiin godhe bakka. Maaliif rabshaan isin dagaa diraamaa halkanii guyyaatti lappaanii. Amma isi maal jirte beektaa kanaanaa gooseen jeen ishii ati yoo goosiste halkan ati bira turteen hangata halkan biran turreen jeen bilbila neelaan kaasuu kan irra dawalarree irra dhaamsaa tureen hangate. Dhugaadha. Halkan bira turte bakka achuma irratti nama jaalatu takka dirqama amanuu qabdaan jeenis. Halkan dhugaa zaalama dalagarra jira. Siraa laayino. Amanuu qabdaan jeenii halkan waliin bulanii hangate. Akkam si furtama takka baati maal jechuudha. Jechuudha ani fura dhugaa waan isin yeroo san keessatti akka obbaleetti yaadu. Bakka sababa sanarra yaa'ina gooteeti bakka adiifama diraamaa kan cufatti si miilarra kufee natti araaramu diddi jechuudha. Diraama ettee natti jirte waan biraa seentu jetteeti sababa sanatti yaa'ina akkas jechuudha. Jaalatee nyite laayik hannichoon. Isira jalqaba irratti namni yoo sirriitti viidiyoo kana hordofu jiraata hannichoon nu laaqe dhugaa dubbachuudhaaf. Karadhee na diddi. Karadhee jilbarra kufee na diddi. Jalqaba irraa kaasee haga ammaatti jaalateenya namni laaqee hannichoon. Garuu Suuzaan kanaatani jidduudha. Eegee dubbiin akkas ati micoon duraan si jaalachaa hin turan naan jette bakka. Suuzaan oliin baafatin si jaalachaa hin ture. Sababa sanatti kun akkamitti danda'a ati saayibalichuuti maal jedhu si hojii walloo jechuudha. Waan si jaalattuuf dila kanas dhuftee jechuudha isiin bakka. Bakka hin beekamne egaa isiin aan akkasitti yaadne bakka. Ishaa yoo si jaalatte maaliif si dhiisee deemte amma? Isiin na dhiisee deemne ammas dirqiidhaan eessuunisi. Dirqamaan fuudhee malee isiin na dhiisee deemne. Malee beeni isiin amma akkaataa isiin irra jirti bilbila cufattee jirti. Amma farree bilbila gisee takka takka yalaafutee naa bilbilti faadha naa bilbiluu jirti ammas. Suuzaan narratti bilbileen jeen bakka naafete ol dhabne nagaan jiraadhu jireenya kee ammoo tani siimu namni waan fedhe ta'e ni jiraata jireenya kee jiraadhu hin jennu. Isiirraa immoo Suuzaan irraa abdii muradheetiin jira. Kanaafuu
silaa wanni teetee jira ni beektaa? Sanammaa ta'ee jira. Teetee jira. Wanni dabree jira. Annichoon akka dhiifama naa goote ammaan jaallatanii itti ganama deebinuun barbaada. Walumaa galatti yaadna qiyyoosii. Amma farree bara an dubbiin keessan kun hedduu na dhibe waan taane keessa na galchitan ammas. An sababa viidiyoo kanaatti sababa diraamaa kanaatti bakka cinqii mee keessa na galchitan. Yeroo isin jiru amma fakkeenyaaf micishoos gaafa kan viidiyoo daleesse ana ture. Akkasuma malee ammas yoo ati ganaa deebitee gara hanichootti deebitee suuziin na cinqiti. Amma shor ni Suuziin eessa jirti hin jirtu bara. yoo dhufte akka carraatti yoo deebitee jaalalantu kun. Amma bar carraa biyyaalaa bakka suuzii bar biyyaalaa fuudhaaf. Annagee carraan fagoo naan jammalee biyyaalaa deemu deemtini bakka carraa biyyaalaa bakka isunis bar dubbiin jabaattee lubbu bar bikka lubbu irra jira. Farree wantu kun hin beekamu. Amma ani bar yoo dhuftes dantaasiiti. Si ani ma irraa mordeetiin jira Suuzaan. Annichi wajjin ani. Amma annichi bakka sammuun irifti na fottee hin barbaadu jettee ani bakka hin barbaadu isaa rakkuun faduu ምናምን jettee bakka na dhiiseeti mana rabbashtaatee na dhiisee kutte. Annichoon layyoote sannichoon hin beeka baay'ee na jaallatti. Garaan hin jettu. Dhugaa dubbachuuf hedduun ta'e jirta. Annichoon ana kan beekutti hedduutu jaallatti. Annaan nama hedduutu jaallatudha. Si galee namoota takka jira kan hedduu seenaa jireenya keessa laaquu fadhu ni jira. Jaalala keessatti namni jaallatee ni laaqi dhugaa si maamii fi mucaa Samiir jaan tokko ni beekta viidiyoo takka. Ni beeka alkeetiin ture itti himaatiin ture. Jaalalamee saniin itti nulaaqi. Waa'ee maamee fa'aa itti himaatiin ture. Hanichotti jechuudha. Ani maameen beekuuni garuu hanichotti himaa ture. Maamee viidiyoo isaan beeka malee face to face wal arkineeni minaamin waliin beeynuun. Si galee garuu viidiyoo isa laatiin ture nagarsiisa ture annaan. Maamee fa'aa dhaabara kaddanuu baasee naafisi. Sababa bakka ababoo kan ta'eefitti. Bakka maamee fi mucaa Samiir sani. Amma kunoo. Maameen kan gaafa kan sotu sani. Sani maaliif irraan bar dubbiin isaanii bari. Waa'ee hanicha an kan dhiibe bakka jaalaltii keessan kun angooma takka bakka hedduu takka nama wanna jaa. Osoo akkas jaalattu amma illee maamee kasinne maameedhaan akka maamee wanti kun kan goosisi. Sababa ati Suuzaan wanna itti akkas godhee nafa. Waa'ee ammaa duba san turtee barta Suuzaan wal bare bargaafas. Kan maamee maameetti na cafa kan faa baantamee nama fidate. Duba farree yoo akkas ta'e atiin kun itti taphachuu jiraatudha mucaa. Ani onni irraan jaaladha wallahi anicho onni irra dhugaanii jaaladha keessatti gad anicho irra waamee qaante isiillee naaf jecha waamee kataate dhukkubsattee harmeen gaafa dhukkubsattee nama naan cina dhaabbate nama bar gaafa maameen faana kunuunsa dhiigan qabdu jennaan dhiiga wanti jennaan dhiiga siin afkan anicho. Amma akkam godhame ani ammallee dhibee jira farree ammaalin godhame siin rakkisa amma si qofaa miti Arseemaas dubbiseetiin jira Arseemaa michoo nuyyuutti rakka jirtu xiqqoosa. Misbiraa sammoo michoo tajaajila yeetu sammoo na dhawitee bar wayii simee fi foqolee. Arseemaan nama. Ati kam godhuu fi maal godhuu fettee nan kabaltu seeta. An dubartii dhawuu faru jeetiin dhiisee malee. Arseemaan amma maal dhiibee sababa ati diraamaa ijoollee tana diraamaa ittanii hojii daleedha. Sababa kana silaa Suuzaan walitti dhuftanii yoo amma sanii fi'attee Arseemaan si buute malee Arseemaan nama akkasii jarjaruu miti. Arseemaan nama gaariidha. Coosan wallahi yoo itti dhiyaatee garte nama gaariidha. Ammallee nama nu jidduutti nagee buusuudhaaf rakkan jiru isii malee jiru. Dubbii jirti. Ayi dheenga dabaraan siidii walii araarsennaan na dhooyitee kuttee bar na kabaltee. Bakka sababa anichoon boo'ee keessa jirtu miira keessa jirtu fi si dhiise malee silaa niin tuma ture. Garuu dhiisi. Wallahi Suuzaan ni beektaa? Sababa keenya. Walumaa galattuu lubbuutii jaabteen dubbiin si jechuudha. Jaaltisitis ana jeesu deemtu malee jaaltisi ana raaftu dhiiseetiin jira. Yoo dhuftee sammaan Suuzaan bakka ani nagee ani jira jechuudha. Awwa nyaadheetu hin qufne miskiina obboleessi kiyya dhugaan siima. Nyaadheetu garatti hin qufne. Garuu jaalaltii miskinummaan qabu. Haadha abbaa kiyyaafaa jira addu'an. Haadha abbaa kiyyaaf jiraachuun barbaada. Ofii kiyyaa jiraachuun barbaada. Amma jaalti Suuzaan lubbuu na baasu deemti. Garuu hundaafuu karaa annichoo akkaan deemuun barbaada. Annichoo hojjechaa araarsitu bakka. Kanaafis dhufu bakka obboleessi kiyya sitti madda waan nuti sitti himatu bakka akka obboleessa tokkootti. Ani waan hin doosin gargaaraa yoo hin daametti isiniin dubbisaan garuu farree ani michoota waa sitti deemtu fakkaatu hedduu nama bakka abdii godhate jireenyi kiyya kun isiniin galu maal ni bochi bar saganti bochi ammas waa yaasuta si galee diraa kana kanaaf laage amma michoota na Suuzuma tanaa is laage takka wayi Arseemaatu dubbitana wanta keessaa qaba. Annichoo namni irraa fageessu jiru maammee fi Samiiri wallahi maammee fi Samiiri isaan irraa fageessu jiru bakka. Jaalala keessatti naaf gala bakka. Jerooti jaalata akka sooshaal miidiyaa irra eegaltu shirri meeqa xamee bakka mijiraami cinqii keessa na qofaran naaf gala garuu ani anichoon sitti deebite jee yaadu garuu ni mokora. Akkam wallahi anichoon irraa garaa muruutu. Ni yaala anichoon sitti deebite jee yaadu garuu ni yaala. Maal jechuudha? Jireenya kiyya xaawwachuu barbaadanii farreen jireenya kiyya xaawwachuu barbaada bakka. Ani na wanta na godhuu fi bakka ani jiraachuu danda'u jireenya kiyya isiniin galu minam jedhu. Anichoon yeroo nan bira dhaqee maaliif baay'ee waan na jaalatu illee baay'ee waan si jaalatu garaan ajjabaachuu hin dandeessu.
Muu walumaa galattu isin qabadee wajjin achi dhaquun barbaada. Ammaa Isi gaafarree ati isa akka nichoon ta'in gaafannaa. Saayiba bakka ani waan danda'u isin gargaara farree jechuun jabaaddu. bakka baay'een jaaladha wallaahi baay'een jaaladha. Ishi ani barre waa hedduu na dhibu jira ammallee wallaahi farree. Atiin kun akka naman godhin kaa. Ishi isiis ni jaalatta. Taanis wanta kan jiru yoo sirra wayyaa. Because yoo ammas dubbiin guddate wallaluu jira. Wala afaan deeguu jira. Wallaluu maaliif tuuftee bakka amma bar jireenya keenya kan namaatti akka waliin deebiin barbaada bakka asii wajjin. Ati immoo akka obboleessa tokko noo jiraabattee waliin nu araarsuu dandeessu. Ani hin danda'a garuu yoo dandeeme nama guddaa ni hin danda'a san araarsuu hin danda'a yeroo isin jiru ani isi bira dhaqee akkana jee anatti ulfaatu normaalidha. Anaaf ati barreessaa taanus deeynee ni dubbisan ni yaala garuu maaltu jira farree bakka kana ni beektaa. Ishi osoo isi jaalattutti gara suusi dhuftee suusi jaallatti. Suusi wajjin jaalala keessan ta'anii isteeppi ni haa geessan. Egaa na dhaggeeffadhu kaa isteeppi ni haa geessan ni haa geessan akkasii miti isteeppi ni haa geessan michoota silaa fudhamtee deemaa baatte walumaan jirtan jedhee yaadda. Ati isii ta'e taphachuuf immoo amma isiin egaa kutti akkam isii amanti isiin na dhiiseeti isii jaalatee amma isii raanii isiin kun naannoo deebitee yaadda dhalaadha. Wanti beekamu hin jiru. Itti dhaqee hin jira baranne Suzaan Arsee Maajii barate. Viidiyoodhaan gadi dhiisin garaan adda dabatee viidiyoo san hordoftoota illee garaan balleessu jedhu biraa dhiise. Maaliif beektaa? Viidiyoo naaf Arsee Maal ture inni Arsee Maal yaamte miilarra cufa kofee darbitee deemte. Ani jechuun wallaahi amma wanti fardifsi barbaadeef dhugaa rabbi murannoo dhugaa san isirratti harkatti hin jira garuutu narraa abdii murattuu yaadayyuu hin qaba. Bakka miilarra kofeetiin qamisi cufa baasee dura hafee annichoo bakka balleessi dhiifama naa godhe jeeni bakka na dhagoo didde bakka namii deemta ammas lamada namii deemta. Sobdeen namii deemte ittiin eegalaa didde jechuudha. Bakka ani dubartii akkasii bojjukisee agarre beektaa hedduu takka natti ulfaate jireenya kiyyaatiifis farreefis hin galu siitoo addanuu baase kiseettu bakka hedduu na dhagaa. Arsee maan kophaa taate beektaa michoota sana michoota waliin taanii itti deemuu qabna bakka amma michoota waliin taatee nama guddaa tokko illee taatu dabalattee rabbi sodaa obboleessa kiyyanaa fi michoo dubbadhu bakka. Annin godha garuu adaraa michoota ammaa yoo sadaffaa lammaffaa deebitee akkanan miite. Rabbii khaliqatti amanitti walla ani onni irraan jaaladha akka ani sitti jaaladhu keessa kiyya kana silaa bakka mee maa akkam godhe sitti agarsiisan hin dandeemu kan ammallee hedduu takka bakka maajii gisee guutee laatu fakkeenyaaf jaalattee ni beektaa jaaladhee ni beeka garuu akka kanaan lama sadii jaaladhee ni beeka baran lama sadii miti baranis michoon tun naachis mi duudemi jaalatti absu mi duudee bara duban isin tana mee kamiin godhe yeroo san keessatti maa sannichoo lafa ladhisee qotte ababaa mammee faarraa fudhachuu jirti ladhisee jedhinan jaalachoo seene amma nagaltu dubbin isiisan nama seecha sun miidhu geessan tasgabbeessuu kana goote malee hin jaalallu ture jechuudha. Yes beekama kun beekama haa hordoftoonni sun beekaman garuu yeroo san keessa yeroo rakkoo keessa yeroo miccoo fudhanii hospitaala jiranii an poolisii na barbaadu jira kanaafin poolisiin maamii hojii nama baate kana fudhatu jirti jaalee galan ittiin beeka bakka maamii hojii wal jaalatan ittiin beeka. Michoo jechuudha. Eega michoo irraa bakka eegaa michoo akkana eegalta yeeti michoo hojii jaalaa hayyamee fi jaalee galan. Malee yeroo ani jaalee gale booda bar nuti barreen absuuf jaanii viidiyoos baan. akkana prank isin godhu jechuudha. Ayyee akkana prank nu godhu jechuudha. Malee wanti isin isa jina galte dhugaa miti jechuudha. Dhugaa miti isis. Alhamdulillah kasanan bareedu. Amma tan Suzaan amma kan rakkisu qabu. Yoo isin achiin deemte obbaafattee yoo khalaas. Amma isin waan deemte. Yoo achiin biyya kanarraa baate. Biyya kanarraa waa'ee ara waa'ee isin bakka adii. Yoo isin biyya kanarraa baate atis isin likitti. Odeeffannoo isin isin dhageenyati. Ana isin garuu tujjaara ta'uun beeka hardi jechuun dhagee waan biraa waan irraa beekuu qabu. Ulfaata nama bakka nama jabayan. Baafadhe wanti bakka namni sheegganoo kan naannoo jira bakka michoota hin galaa dhaabbatu namni hedduu naannoo jira. Saniifin bakka osoo jalaa dhaabbadhe. Yoo akkas ta'e yoo akkas ta'e. Akka iriftiin harkan amma Suzaan hojii eegan jaalala eegale sammuun tiiba qonnaa fudhatee hin beeku. Garuu yoo miidhamu baatte gaa yoo yeroo bira jira isuma si bira jiraatti isumni si bakka waa kaan ittiin dhiisu jedhee jaala yoo si bira jiraatti. Qacaraatee yoo baddee dhuftee faadha malee yoo isin achiin deemte obbaafattee waan ta'eef kana booda nagee anannichoo jiraachuun barbaade garuu annichoo lafa na darbitee kuttee amma garaantiin jabaatti jeetii yaadama. Bakka zaabudeena. Zaabudeena. Bakka masfara nyuu fataree barana muktiin jiraaf jennee qoonqollee nyaanne walitti deebuu dandeenya. Bakka zaabudeena. Inchi kamina tun daafuu. Asii fi arsee maan amma dhimma keenya kana osoo jirtu isin lamee wal dubbachuu waan hin fakkaanne beektaa. Sani arsee maan dubbadeetiin jira arsee maan waan naangee hin qabdu ani fiifi sababa keessanitti isa dubbadda malee waan biraatiif miti jettee. Ay dubartiin hanga saka jedhamu qabdu taan seema achuma lafa keenya. Dubbi amma dubbiin jabduun dhimmi jabaan amma waa hannichoo fi waa keetti malee kan arseemaan laafis ilaali. Normaal laafis ilaali yaa. Laafis ilaali bakka zaabuudha deemna inshaallah. Rabbi jee.
Abdi Salam, amma jajjabaadhu. Zaabota lagaa. Ishi baay'ee.